raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa eebila bultii sagalii bara 2020ti. Nagaan keenya bakkuma sagantaa keenya irraa hordofaa jirtan cufatti isin haa ga'u. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Kan isa yoo ifate Hanatikii Dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin ammoo marii dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa akkasumas sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO giddu galeessa godhatuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Ba'aa keessa sossa'uu kata'e Jaal Magarsaa waliin taasifnetti dabalataan gidirfama Oromoota onoota lixa shaggar keessa jiran irratti raayyaa poolisaa fi milishoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan yeroo ammaatti raawwatamaa jiru qoratuuf gara ona Gindabaratti bilbilee kan odeeffannee fi ijaarsaaf sochii qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo irrattis yaada qarree bilisummaa Oromoo tokkorraa arganne sagantaadhuma keenya kanaan wal duraa duuba kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan aga xumura kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf isan hawwataa haala Oromoonni onoota lixa shaggar keessa jiraatan irra jiran kan Oromticha gamasii irraa odeeffannee fi ijaarsaa fi sochii qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo irratti yaada qarree Oromoo tokkorraa arganne wal duraa duuba isin dhageessisuun gara marii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Ba'aa Jaal Magarsaa waliin qabaanneettammoo taakkina. Kan asaanu haala Oromoonni lixa shaggar keessa jiran qoratuuf gara ona Gindabaritti bilbilee kan odeeffanneedha. Itti dhiyaadha. Lixa shaggar kana onoota akka Gindabarati Bunaa Gindabarati gadi bu'ee kun waganya maritti geedollee osoo hin hambisniti waraanni guddaan itti bobba'ee uummata shororkeessaa jira, qabeenyas gubaa jira, buqqisaa jira. Waraana qofa mootuu hin taane miliishonnii fi poolisoota humna addaa jedhanii dhiyeenya kana bobbaasan yookaan ammoo leenjisanii bobbaasan dabalataniitu gocha akkasii Oromoo irratti raawwatu jedhu. Mee maaluma keessa jirtu Oromoonni lixa shaggar kun isa kana uummata Oromoof ibsaa? Dhugaadha, haala baay'ee ulfaataa keessa jira. Keessattuu ka guyyoota muraasaati egaa guyyoota dilbataatis akkaan ulfaataadha. Namnillee akka malee hidhamuu jira. Doorsiisa gurguddaatu ga'a. Manneen isinirraa gumna jedhanii uummata baay'ee iraarsuuf jiranii namoota hedduullee mana hidhaatti guuraniiru amma. Kana obbo Zawudee Abbabee fa'aa, obbo Taajabaa fa'aa, barataalee Coomee Dhagaa akka jedhaman kan maqaa dagadillee hedduu jira. Namoota lama kan namni tokko qacaratee loonii fi ro'oo ta'ee cufatu gammoojjiitti gosaanillee Oromoo miti warri kun qabanii isaaniinillee namni bobbaasee jira nama akka isin karaa agarsiiftan nyaattan isin ajajuutu jira jedhaniitu isaaniinillee qabanii hidhanii ammatti. Samma kun lixa shaggar ona kam keessaa aanaa kam keessaa? Warri amma maqaa shiwaamee hidhamanii jiran kun Abuunaa Gindabaratti kan immoo loon tiksaa jiran siin jiru kun ganda qarree doobbii aanaa Gindabaratti keessaa warri kun amma horii 100 fi ro'oota 80 eegu ture. Amma ro'oonni kunii fi loon kun bakkee jiru namnillee biran jiru isaan biraa hidhamanii gammoojjiitti jechuudha. Hayyee. Amma gandoota 3 immoo baay'ee kan rakkinni itti hammaate Gindabaratti ganda qarree doobbii, ganda qarree Sangooree fi ganda Coomee Manargaa waraana
bilisummaa Oromootu as keessa jira maqaa jedhuun yookaan immoo shanee nyaachiftanii karaa agarsiiftanii dhoksitanii maal maqaa jedhu kanaan waraanni kallattii afuriin itti nammee akka malee raarsuu jira achiin qofa osoo hin taane karaa horroo gudurullee asii asitti bobbahee jechuudha waraanni kora bittinneessaa Oromiyaa kana humna addaa reefu leenji'ee ba'e kana waraana daangaa eegu kana raayyaa ittisa biyyaa ka jedhanii fi milishoota illee dabalatee akkanuma warra ona bulchanillee daddabalatee namoota hedduu of keessaa kan qabu kun itti bobba'ee uummata mana isinirraa gumnaa nutti himtuu jedhanii halkan mana sakatta'uu qeeqeessa sakatta'uu abbaa barbaada hidhuu abbaa barbaada reebuu qabeenyillee irraa fudhatu bilbilallee irraa fuudhaniiti immoo bilbila namaa siin harka jira bilbila shanii siin harka jira jedhanii sakatta'uu abbaa barbaadan keessatti argine jedhanii hidhuu iddoorraan qabee iddootti xumuun qabu akkaan baay'ata wanti uummata kanarra gahaa jiru. Dhugaa dhagaa guddoo nama gaddisiisa torbeedhuma lamaan kana gara hona Gindabaratiif Abunaa Gindabaratitti bilbileera namoota hedduu akka isaan hidhanii fi kan ajjeefames akka jiru horiillee akka isaan irraa qalatanidha kan yeroo sana natti himanii warra kana quba qabdu laata. Onuma Gindabarati san keessa waan kun gandaa Irreessa Koonoo jedhamutti maatii tokkicharraa mana gubanii loon isaanii qalatanii kaan isaanii immoo ammallee harka isaanii jiran loon kana ofii eeguu jirti kanaaf beekaan irraa qalatanii maatiin sun eessa jiraan isaa hin beekamu amma maatiin sun achi bukaanii badaniiru lafti isaan gaan hin beekamu warri irraa hafe jechuudha kaan immoo hidhamaniiru akka yaaddessaadha dubartoonni abbaa warraa biratti gudeedamu ijoolleen haadhaa fi abbaa bira gudeedamu waan dubbachuuf namatti hin tolle waan haalaan qaanfachiisaatu ta'a naannoo sanitti amma baay'ee wantoota ulfaatootu jira. Amma bakkuma amma kaaftan kana bakka loon irraa qalatanii maatiin immoo guutuuttees akka isaan jiran hin beekamu jettanii abbaan manaadhaa manni isaa gubateef loon kun irraatii saamamanii erga achi buuteen isaanii dhabame akka bubbulee fi haati manaa fi ijoolleen ammoo torbeedhuma lamaan sadan kana keessa baqatanii akka badan loon isaanii ammoo saamaniitu haadha manaa obboleessaa maatii faca'e kanaatti kennanii yeroo fedhanitti keessaa qalataa akka jiranidha kan isaan dubbatan mee maqaa isaanii nu kaasaatii bakka sana irra nu deebi'a. Abbaan kanaa obbo Yaadasaa Dhaabaa jedhamu isaan amma yeroo hin jiranii waanuma waraana kana baqatanii badan fakkaata qe'eedhaayi isaantu shanee keessa jira maqaa jedhuun maatii kanatti bobba'anii maatiin qabeenya saamamanii irraa gubanii mana isaanii fuudhanii iddoo tokkotti jigsisiisanii uummata ulfaana guuranii dirqamsiisanii rasaasatti qabanii dallaan isaanii osoo namne midhaan isaanii osoo namne uffata isaanii guutuu wajjin gubanii warra kana horii isaanii keessaa kan qalatanii kaan immoo haadha manaa obboleessa isaatiitti kennanii obboleessi isaa immoo qabame yeroo san Hawaashi Malkaa immoo tollaa jedhan kana deemsisaniiru. Warri kun akkanatti eega dirqamaa turanii booda maatiin achirraa qabuma argatanii badan jedhanii amma iddoo isaan jiranillee hin beekamu maatiin kun badeeraa jedhamu jiidhameeraa. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e egaa ammaattis onoota akka Wallaggaa Gujii kana qabatee iddoo nama haasaa jiru kun Abunaa Gindabarat kana qabatee lilli hawaa kanillee guutuunsaa waggaa tokko guutuudhaaf koomaandi poostii kana jala akka ture beekamaadha. Onaa tuulamaa kana keessaa gara lixaa kanatti kan argamu bosona Mogor jedhamu jira. Gara laga Mogor kana namoonni naannoo san jiranillee manatirraa gubataa hin hidhamu akka malee rakkatu achumaan naanna'eet immoo itti fufee gara Abbayyaatti Gindabarat kanatu jira. Achiin immoo Gamoojii Shashoo jedhaman kanatu jira. Kallattii saniinillee akkanumatti uummanni kun rakkachuu jira. Achumaan naanna'ee Horroo Guduruu fi Gindabarat kan daangessu karaa laga Gudar irraanis bosona jira Gamoojii kana. Achumaan naanna'ee osoo addaan hin cinne deebi'ee gara Geedoo fi Midaaqanyi kan wal quunnamsiisu kana gara Nyamar kanatti akkasuma gammoojjota naannawaa kana jiran hunduma keessatti uummanni akka malee miidhamaa jira. Baay'ee miidhama gurguddaa jira. Manneen hin gubatu yoo barbaadan ni gubna boruu humnadhaan irraa doorsisanii abbaa barbaadan irraa nyaatu baay'ee rakkachuu jira namni. Egaa akkuma quba qabnu sochiin qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoodhaa gannoottan afran shanan darban kana jabaa ture haa ta'uti sochiin qarree fi qeerroo Oromoodhaa akka inni gufatu ka taasisanii xiinxaltoota siyaasaa fi jaarmiyoota akkasumas gareedhuma kanaan dura OPDO jedhamtu kan wayyaaniif ergamaa turteen gufate mee kanaan dura attamitti gufattan ammoo gara fuulduraatti qophii attamii qabdu isa kana uummata Oromoof ibsi. Akkuma beekamu qeerroo bilisummaa Oromoo gara jagamaa badhaanee gara Tassoomca Madaafaadhaan jabaatee ijaaramee ture waan waggaa 5 asii waan
yeroo waggaa 12 garuu waltoomuudhaan sagalee miidiyaa jiraachuudhaan jabaatee dhaabachuudhaan gurra uummataa dhiyoo waggaa 5tti dhaga'ame malee qeerroon bilisummaa Oromoo dhaabachuun isaa tureera. Haa ta'utii malee jajjabaachaa qabsoo baay'ee gaggeessaa ture injifannoo gurguddaas galmeessaa ture jedhee akka lubbuutti dhabee akka haasaatti kaffaletti injifannoon akka isaan geenye kun immoo rakkooma akkuma beekamu jarmiyaalee siyaasaa keenya tokkodhaa fi aktiivistoota keenya tokkodhaan injifannoon fi wanti argachuu qabnu nuuf kaa'amame haasaa hedduutu nu jalaa jirame sanas turee jedhee dudduubatti hin deebine yommuu seeruuf ijaaree sadarkaa gaariirra jira jechuudha. Tole egaa ulfaadhuu qarritti Oromoodhaa dhugaadha. Akkuma tiyyuu kaafte qeerroon bilisummaa Oromoodhaa ganna 5 as yookaan 6 as miti kan inni ijaarame. Egaa kan inni jabaatee uummata Oromoo bal'aas dagmaffatee qabsoo finiinsituu irra caala kan jedhametu sana asii fananis akkas jedhe. Haa ta'u egaa dogoggoroota darbane kufaatii mudate sanarraati. Maal barattuu fuuldura oogu fuulee isin dura jiran akkamittiin irra aantu? Akkasumas akka qeerroof qarreen Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiran qophaa'uu qabaniif waan jettu qabdaa? Wanti jedhamuu qabu bilisummaan tolaan dhufu tokkollee hin jiru. Amma kan uummata Oromoo balleessaa jiru, uummata Oromoo qabsoosaa garan taanitti faajan taanitti keessaa jiru inni guddaan tokko diina isaa guddaa otoo hin taane diinuma fira fakkaatee kan diinaa nutti ta'etu baay'ata. Afaan faajjii baay'eetu jira. Karaa Oppiidiyoos ta'ee karaa eenyullee afaan faajjii sana dhaga'uu dhiisee Oromoon maaliif qeerroon bilisummaa Oromoo waan qabsaa'eef beeka. Namni waan qabsaa'eef beeku immoo hamma waan qabsaa'eef argatutti eenyullee afaan faajjeessee kan fakkeessu illee dhufe dhaggeeffachuu dhiisee namni kamillee qabsoosaa gara fuulduraatti tarkaanfachiise haga mirga abbaa biyyummaa isaa hin kabachiifatinitti rakkoo guddaatu nama mudata. Kana jechuu qofaaf otoo hin taane amma agartee namooti tokko jiru baay'een qabsoo kana dantaa dhuunfaa isaanii oolfachuudhaaf qabsaa'ota dhugaa karaarraa balleessuudhaaf namooti deddeebi'an hedduutu jira. Isaan kana hubannoodhaan irraanuudhaan wantoota tokko wantoota baay'eetu jira. Isa sana ga'a malaaf tooftaadhaan akkuma kaleessaa sana irraanuudhaan qabsootii gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaan jedhan hammachi. Inni guddaan kaayyoo qabsaa'amuu yookaan galma qabsoo bilisummaa Oromoo beekuudha. Yoo isa kana beekanii afaan faajjiin deemaa jiru kun kaayyoo fi galma qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuu hin danda'u, uummata Oromoos dogoggorsuu hin danda'uudha. Kan itti jette dhugaadha osoo Oromoonni galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressanii darbaniif haarsaa lubbuu fi dhiigaadhaa itti kafalanii arras itti kafalaa jiran sana osoo beekanii. Rakkoon aga kanaa Oromoof Oromiyaa irra hin ga'u ture. Mee galma qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan qeerroo fi qarreen Oromoo aarsaa itti baasaa turan arras kan waraanni bilisummaa Oromoodhaa lubbuu qaalii jijjiirraa hin qabne itti wareegaa jiru isa kami galmi qabsoo bilisummaa Oromoo isin arra qabsaa'aa jirtaniif isa kana deebiin uummata Oromoof ibsi. Dhugaa dubbachuudhaaf uummata Oromoo erga gaafa afaan qawweetiin koloneeffatanii kolonii Habashaa jalatti kufeessaa guyyaa tokko garbummaadha. Tolee jedhee bileen beeku hanga irraattillee. Daraa adda, hidha adda, addeecha addaatiin gaaffiin isaa kaaniin firaanii fi ta'u diinaa fi ta'u jalaatii hulluuqamee dhokatanii afaan faajjota adda addaatiin haadhaa guyyuu malee Oromoon wanta qabsaa'uuf, wanta duukaa deemuuf, wanta itti du'eef sirriitti tolchee beeka beekte Oromoon gaafuma koloneeffatame kaasee waan qabsaa'uuf beeka qabsaa'uuf keenya baay'een warri waan tokko dammaqan warri waan tokko beeku jedhamanii. Kaan hidhaatti, kaan ajjeechaadhaan, kaan immoo gocha isaa mataa isaanii irratti yaanni yeroo keessummaa addaatiin irratti haa raawwatamu malee guyyaa tokko garbummaa kanaaf tolee jedhee Oromoon immoo kan inni qabsaa'eef mirga abbaa biyyummaa isaa isa gaafa koloneeffatanii cabe sana gaafa koloneeffatanii Oromoon aadaadhaan hin cabe, seenaadhaan hin cabe, dinagdeedhaan hin cabe, amantaas hin cabe wantoota caccaban kana iddootti deeffachuudha Oromoon kaayyoon isaa inni guddaan mirga abbaa biyyummaa isaa hiree isaa immoo eenyu tokko ta'uu hin taane hiree mataa isaatiin ofiisaa qofaadhaan murteeffachuu qabaadha. Amma yoo ilaalte Oromootu biyya bushaa jiraasiin jedhu yeroo yoo dubbatte eenyu lolaa jedhu. Kaleessas taanaan bara Miniliks ta'ee bara Haayile Sillaasees ta'ee baroota mootummoota darban keessatti masaraan Minilik keessa Oromoon tureera. Kaleessallee
har'a qofaa osoo hin taane ituma Oromoon jiru Oromoon kaleessallee du'aa ture. Oromoon kaleessallee hidhamaa ture. Oromoo saba eenyu lolaa jedhama. Kan lolaa jiru kaleessallee kan lolaa ture Oromoomadha. Oromoon sirna loluu qaba. Nama otoo hin taane sirna kana lolee sirna kana ofirraa buqqisee mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifate sirna barbaaduuf seera barbaadu haga gadiin dhaabbanne inuma duunaa inuma hidhamnaa onuma godaanna. Kana dhaabsisuudhaaf immoo har'a boruuf tuun jedhin kaayyoo jaallan kaleessa irratti wareegaman kaayyoo kaleessa dhiigii irratti dhangala'e lafeen itti caccabesan jaalummaan geenye godaansallee dhaabsisuu danda'uu qabna. Ajjeechaallee dhaabsisuu danda'uu qabna. Kanaaf har'anne falmadhaa akkuma kaleessa falmachaa turretti falmadha warroota dantaa dhuunfaa isaaniif afaan faajjii isaaniif yookaan immoo dhiiga keessanii aangoo qabachuu barbaadan jala miriina isin kan ilaaluu qabdan kaayyoo tokko jalatti ijaaramtanii bilisummaa keessanii isa qulqulluu gonfachuudhaan jedha. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo gidirfama Oromoota lixa shaggar irratti raawwataa jiru qoratuuf gara hona gindabaratitti bilbilee kan odeeffannee sin dhageessifnee fi dhimma sochiif ijaarsa qeerroo bilisummaa Oromoo irratti yaanni qarree Oromoo irraa arganne kanuma agammaatti sin dhageessifne kana ture. Gidirfamni yeroo ammaatti Oromoota lixa shaggar hona gindabaratiif kanneen biraa keessatti raawwataa jiru kun Oromoota lixa Oromiyaa konyaa Wallaggaa afranii akkasumas Oromoota kibba Oromiyaa konyaa Gujii ba'aa fi lixa akkasumas konyaa Booranaa irrattis bifuma wal fakkaatuun kan raawwataa jiru ta'uu isaati. Kun akkuma jirutti ta'ee kanatti aansuudhaan ammoo sochii waraana bilisummaa Oromoo oboo akkasumas dhimma Oromoof Oromiyaa giddu galeessa godhatuun marii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa Jaal Magarsaa waliin qabaanne isiniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa ammas turtiin keessa naga xumuraatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa Jaal Magarsaa nu argamuu keef guddoon si galatoomfadha. Dhiyeenya kana ololatu sin irratti deemaa jira maanguddoo Oromoodhaa beekamaa. Waraanni bilisummaa Oromoo ooboon akka isaan jedhanitti shiftaa shaneetu ajjeesee jedhaniitu ololaa jiru. Isa kanaaf mee deebii maalii qabdu? Ololli beekamaadha. Mootummaan kun yeroo hedduu olola irra oofaa ture. Badii hedduu dalagee, gudeeddaa dalagee, mana gubee, nama ajjeesee gara keenyatti wama beekanuu. Kuni waraanni keenya waa ijjeessu dhabeetii miti ijaarsa biyyaa kan ajjeessu namoota duula guddaa nurra bananu kan ajjeefamuu malan atoo jiranuu nuti waan jaarsa jennuuf hin qabnu dhimma irraa qabnullee ni qabnu kun hojii keenyaa mutii jechuudha. Warri beekanuun beekanii ofuma isaaniitii godhanii maqaa keenya jijjiiranii malee nuti waan akkasii keessa hin jiru jechuudha. Gabaabdumatti sii deebisa. Hayyee horii bul silaa maanguddoo Oromoo kana ka konyaa Gujii ba'aa Ona Gooroo Doolaa naannoo magaalaa Laqallootti guyyaa sadan kana ajjeefaman jedhan kana nama hedduutu maqaa isaanii kaasa isin beektu maanguddoo kana odeeffannoodhaan kana dura. Odeeffannoo isaa quba qabnaa jechuudha. Odeeffannoodhaan hin beeka. Jaarsa biyyaa ta'uu isaan beekaa kun immoo wanta nurratti ittiin ololuu fi waan qindeessanii ta'e jedhanii waraanni isaanii godhee jechuudha. Asiin durallee maqaa sakattaa jedhamuun jaarsa biraa ifatti ila uummataa duratti ijjeessanii isaan tikkana godhee jedhaa turanii. Kun akkasitti jaarsa quba qabnaa haa ta'uuti gochi kun immoo gocha isaan ta'e jedhanii qindeessanii nurratti ololuuf wanta isaan raawwatanii jechuudha. Hayyee gaa horii bulii amma gara marii keenya kan biraatti immoo yoo ceenu egaa ganna tokkoof baatii 3 lakkoofsiseera erga konyaa Gujii ba'aatti lixaatti Booranatti lixa Oromiyaa Maccaattis duulli olirraa hin cinne banamuu jalqabee bubbuleera. Mee dhiyeenya kana maaltu ta'aa jira konyaa Gujii ba'aa keessatti? Dhiyeenya kana akkuma beekamutti duula guddaa sakattaa guddaa nurra banamee jira. Kana keessatti immoo aanaa Shaakkisoo ganda Magaadoo bakka jedhu yeroo hedduu deemee jira. Akkasumas aanaa Sabbaa Boruu ganda Odee Kalaalaa ganda Harraagessaa akkasumas aanaa Gooroo Doolaa keessatti ganda Dhuqqoo bakka jedhamutti sakattaa maqaa jedhu yeroo siin deemtu waraana keenyaa walitti bu'uun hin jira. Kana hunda keessatti immoo injifannoon xumuramee jira jechuudha. Wanti dhibiin nurra gaheellee hin jirtu. Injifannoon keessaa baanee jirra. Akkasumas mana uummataa aanaa Gooroo Doolaa kana keessatti gara mana 10 gubdee jirti jechuudha. Uummata hidhuu maangodhuu waan akkanaa kana daraan dabalee deemu jira. Kan ammoo haga danda'e waraana bilisummaa Oromoo faccisee ofirraa deebisuu jira jechuudha bakkoota kana hundatti.
Hayyee kan hin dhaga'e warri kun ammallee yeroo dhukkuba kooroonaa vaayirasiin addunyaan shororkooftee warri biyya bulchan illee uummata walitti hin dhufin jechaa jiranitti konyaa Gujii lixaa naannoo magaalaa Bulee Horaatti konyaa Gujii baas magaalaa Adoolaa dabalatee shaakkisootti illee nama walitti qabaniitu waa'ee bilisiginnaa barsiisuu jedhanii inni kun dhugaadha yoo quba qabaattan kanarraallee waan nu himaa. Kan ammoo akkuma beekamutti. Uummata Oromoo kana lafarraa balleessuu karoorama qabanuu waan Habashaan qabu. Kanaafuu kun dubbii dhugaati bakka hundattuu godina kana jala kan jiran hunda walta qabee barsiisuu jira, walta yaamee barsiisuu jira, kaaniin immoo godaansee uummata bakka tokkotti deebisuu jira. Yoo laallamee jedhu kun immoo uummata kana dhukkuba kanaaf saaxilu bakka ofii hobbaatu dadhabee dhukkuba kanaan akka inni saaxilamu akka inni godhuudha jechuudha duguuggaadha. Akka uummata kun baduuf xiyyeeffatee mootummaa waan godhaa jiru jechuudha beekaa waan dalagaa jiru guyyaaf guyyatti addaan oolu jechuudha kori bulee oolu gargarii akkasitti uummata yaamee uummata dhukkuba kanaa saaxiluu fi irratti hojjetaa jira jechuudha mootummaa kun. Hayyee horii buli waa'ee uummata walitti guuruu baadiyyaadha magaalaatti oofuudha kaaftee turte kana yeroo garaagaraatti odeeffadheen ture Oromoonni amma honoota konyaa Gujii ba'aa garaagaraa keessaati lafaaf manaaf qabeenya isaanii irraa buqqaanii gara magaalaatti oofaman kan ilaa ammaadha ammayyuu akkuma dararaman sanitti kan isaan jiran dabalataan ammoo aga intarneetaa fi sarara bilbilaa muranii duula banan kana gaaga'ama. Ooboo qaqqabe jira ooboon badeeraa barbadeessinee jedhanii hawweensaa turan kanneen akka Jeneraal Biraanuu Juulaa fa'aa dabalataan ammoo pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka jedhan pireezidaantiin Opiidoo Shimallis Abdiisaallee gara lixaa dhaqee deebi'ee waanuma akkasii dubbatame kanarraallee nu himi. Uummata kan jedhuu fi ammaa kanallee godaansisuu itti jiranii maatii qabsaa'otaa jedhanii sabboontota jedhanii isinti maangoda jedhanii naannoo adda addaarratti ammumarraayyuu godaansisanii bakka tokkotti wal sararuu jiranii jechuudha gara uummataati. Gara waraana immoo baasnee jirraa gaaga waan jedhuuni waraanni keenya waan takka lola nu rabbananii duula nu rabsanii waan takka wanni mootummaan kun nu godhe hin jiru nagaa qabna bakkuma kamittuu injifannoo galmeessuu jirraa jechuudha. Kaleessa lol gooroo dola naannoo ganda dhuqoo keessatti bakka haancaa jedhamu lolli deemee ture injifannoon irra aannee nagaan keessaa baanee jechuudha waan takkatti wanni waraanni isaa sun nu godhe tokkollee hin jiru. Duula guddaa dhiibbaa guddaa karra godhaa jiru uummata irratti malee waraanni keenya waan takka waan gaaga'ame takkaallee qabu jechuudha nagaa qaba galata rabbiin badiin. Hayyee horii bulii qabxiin ittaansee kaasuu barbaadu Oromoota ba'aa Oromiyaadhaa konyaalee afran qalloodhaa honoota afran qalloo hongeen rukute keessaa gannoottan 10 kana ka'anii gara lixa Oromiyaa Maccaa akkasumas gara konyaa Baalee naannoo madda walaabuu qubatan dabalataanis naannoo Shaakkisoo akkasumas ammoo hona Adoolaa keessa qubatan mootummaan kun Oromoota dhalattoota Gujiidhaa waliin Kabaalee waliin dabalataan dhiyeenya kana hona. Qellem Wallaggaa naannoo Hawwaa Galaanitti Oromoota Maccaa walitti buusuu yaalee ture ittiin milkoofne garuu hona Adoolaa fi akkasumas Shaakkisoo keessatti walitti bu'iinsa xiqqoo geggeessaniiru bara darbe baatii lamaan kanas ammoo gochaa sana deebisanii raawwatuudhaaf Oromoota Harargee buqqisuudhaaf shira guddaatti akka turan odeeffadhee dhiyeesseera sunoo garamitti deebi'ee laata. Kun akkuma beekamutti waan ta'amaa dhufee walitti buusuudhaaf. Mootummaan kun shirri godhaa ture guddaadha achi keessa seenee warra kanatti kanatti godhu jira Oromoo Harargee lafa teessanii irraa kaasaa isaanti dhiibuu jira waraana isaanti asii galfatee ofirraa baasuu qabdanii waan jedhuun uummata san hedduu miidhaa ture manarra gubaa ture ijjeesaa ture jechuudha ammallee wanni suni ka'ee dhiyeenya kana deebi'ee jira walta buusuuf tattaaffii guddaa godhaa turanii haa ta'uutii malee. Haga dhiyoo darbetti milkaa'e suni itti milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Uummatillee haga duraan kaarraa of qusatuun hin jira. Haa ta'uuti mootummaa dabballoota isaanii irra bobbaasee akka uummata walta bu'u godhuu fi tattaaffii guddoo godhe. Haa ta'uu malee gara uummataatti hanga gammaatitti agasii walta bu'iinsa uumamee hin jiru jechuudha amma dhiyoo kanatti. Tolee horii buligaa Oromoota baadiyyaadha gara magaalaatti oofuu kaafnee turre dabalataan ammoo naannoo Shaakkisoo kana akkasumas immoo naannoo Adoolaati. Lafa albunni warqee jiru waraana shiftaatu qubataa isaanii rukunna san keessa gaaga'amtu ka'a jedhanii uummata jiimlaan akka buqqisanii bakka Oromoota buqqisan kana ammoodha warra nafxanyaa kaanii fi lafa sana kennanii albuuda sana akka baafataniif karoora baafatanii akka turan Oromoonni Gujiidhaan itti himanii turan dhimmi sunoo attamtee laata waan sana gaatti siqeenyaan akkasin ordofaa turtan quba qaba mee isa kanarraallee nu himaa.
Kunillee wama godhamaa ture naannoo Finqallaa doon ta'ii naannoo aadaa waayyuu tana albuudota hedduutti jijjiiraa warqiin jechuudha kabaasanu haga shaakkisootitti lafti uummati warqee albuudarraa baafatu jira guutumaa guututti waan takka nodofini waaroon tokko irratti osoo nafi hundarraa buqqisanii jiran jechuudha saatii ammaa kanatti bakka sanatti immoo akka warrooti isaanii ta'anu nafxanyaani waan kana baafatuu fi rakka lafa jaraatiin midhaasanii jiraniifi jechuudha. Kun immoo naannolee albuudi dukkaniyyuu irraa buqqa'ee jira jechuudha. Naannoo sun aanaa aadaa waayyuu keessatti albuudi baay'inaan argama. Aanaa shaakkisoo keessalleetti baay'inaan argama. Naannolee uummati irra qubatanii qotatan suni guutumaa guututti irraa kaasee harka isaaniitii baasee harka warra isaanii ta'anii warra isaanii dalaganii jala galfatee jira jechuudha. Karoora akkanaa baafatee hojjechuu jira jechuudha. Karooraa miti amma gara raawwiitti jijjiiruu jira jechuudha ammaa kana. Hayyeegaa bifuma wal fakkaatuun lafti Hona malkaa soddaatiin si'a naannoo okkotee albuuda guddaatu ture. Oromoonni Gujii kun yeroo dheeraaf qawween illee ofirraa haadhanii ofirraa deebisaa turanii saniifillee karoorri akka turedha kan odeeffamu. Kan laga dambiidhaallee hayyama sana haaromsuuf tattaaffiitti akka turantu ka'aa ture. Sanoo maal quba qabdu? Akkas tattaaffiin godhamaa ture waraanallee itti dabalanii qubsiisanii jiranii jechuudha akka inni qotamuufi. Amma tanaayyuu keessaan qotamu jira waan jedhanu jira jechuudha. Humna itti dabalee humna waraanaatti dabalee laga dambii humna dur jirtu irratti baay'isanii qotu jira waan jedhanutti kakka'u jira jechuudha. Amma tanaayyuu kun afaanii baafatanii wanni albuudi kun kana uummata kennaa maan ta'a jedhanii yeroo dabballoonni isaanii namoota adda amansiifatuu danda'anii abbootii qabeenyaa keessa galtaniifinillee jedhanii uummata kana afaan faajjessanii. Amma tanaayyuu qotamu jira waan jedhanu jira jechuudha naannolee kanarratti. Kamalkaa soddaallee moo? Kamalkaa soddaa ka okkotee kunillee akka qotamuuf yaalii godhu jiranii garuu akka kalaga dambiisunti ammatti akkasitti baayaa jira waan jedhamu jiruu malee illee wanni godhanii qotuu fi karooran qabanii jechuudha. Egaa amma akkuma walii galaatti haala amma Oromoof Oromiyaa mudataa jiru akkasumas duula walirraa hin cinne kan kibbatti lixatti dhiyeenya kana immoo gara lixa tuulamaadhaa shawwaatti banamee jiru kana amma immoo walloo duula hamaa irratti bananii obbaasaa jiran kana irra aanuudhaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ga'uudhaaf maaltu falaa jetta mee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Ba'aadhaa Jaal Magarsaa? Kana fali Oromoon qabu tokkochaa fal tokkochi inni qabu suni wal dhaga'ee wal jala deemee mootummaa caccabaadhaa laatottoo laaffataadhaa afaan tokkoon humna tokko yoo ta'ee irradduudhaa jechuudha. Fala biraan qabu qawween cabsanii sodaachisanii uummata kana qabatanii akkasumas sodaachisanii uummata kanarraa ammallee qabeenya isaarraa buqqisaa jiranii lafa isaarraa buqqisanii qaama isaanii ta'u ergamtoota isaaniitiif akka itti dhimma bayan godhuu jiranii kanammoo wanni falitti cabsinu. Uummata Oromoo wal dhaga'ee wal jala deemee ofirraa cabsuu callaadhaa jechuudha. Wanni nu baasu kana maletti wanni dhibiin hin jirtu. Afaanuma qawweetiin cabne afaanuma qawweetiin cabsinee ofirraa kaasuu fi uummata Oromoo afaan tokko wal jala deemee wal dhaga'ee yoo irratti duule callaadhaa jechuudha. Fala kanuu ta'uu danda'u. Hayyee horii buligaa arraa fi marii keenya gabaabaan armarratti nu obbaasa tarii qabxii barbaachisaadha Oromoon ammatti dhaga'uu qabaa jettu dabalataan immoo dhaamsolii galaa Oromoo guutuufillee yoo qabaatte itti dabalteetun gama kun armarratti obbaasa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Ba'aa Jaal Magarsaa. Ani Oromoo guutuu fi dhaamsi qabu mootummaa garboonfataa ilmaan Habashaa kuni waggaa waggaatti baraa baratti walirra nu jijjiiraa jiranii akkasitti abbootii keenyarraa garbummaadhaallee. Nutta dabartee nurra darruu qabdu jechuudha. Kanammoo warrummaan kun assaanitti nutta kennanii bakkaa bakkatti nu uyyisiisaa ooluurraa nuti afaan tokko ta'ee humna tokko yoo taane jennee akkanatti bara baraanii du'a gabbaraan deemnu jechuudha. Kana ofirraa dhaabuudhaaf uummati keenya tokko ta'ee mootummaa garboonfataa kana ofirraa cabsuu fi laaluu qaba. Bakka rakkoon jirtu wal bira teennee walirra daawwachuu adda taane walii birmachuu qaba. Uummati keenya sagalee walii ta'uu qaba. Wanni godina Gujii irra deemu, wanni Wallagga irra deemu, wanni Boorana irra deemu deemtee goloolee Oromiyaa guutuu dhaqqabdee jechuudha. Dhawaataan cabsuu fi eenyullee biraan ba'uun ooltu uummati keenya warroota duula jabinnaan irra deemu kanaaf sagalee ta'uu qabaa, sagalee walii ta'uu qabaa waan jedhu dhaammachuu fedhaa jechuudha. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo mariin dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa akkasumas sochii waraana bilisummaa Oromoo boo giddu galeessa godhatuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Ba'aadhaa Jaal Magarsaa waliin qabaannee harmarratti obbeera.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Ba'aa Jaal Magarsaas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoomfataa akka walii galaattamuu sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gidirfamaa Oromoota onoota lixa tuulamaa keessa jiraatan irratti raawwataa jiru qoratuuf gara hona Gindabaratitti bilbilee kan odeeffannee fi ijaarsaaf sochii qeerroo bilisummaa Oromoo qoratuuf yaada qarree bilisummaa Oromoo tokkorraa arganne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa rakkoo Oromoo fi Oromiyaan yeroo ammaatti keessa jiran kana furuudhaaf ammoo Oromoon tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo fi mootummaa birmaduu Oromoo fi Oromiyaa dhaabuudhaa giddu galeessa godhatuun tokkummaan falmaa keenya afiniinsinu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne bilisummaa saba isaaf walabummaa biyya isaa Oromiyaa fi haarsaa godhaa jiru bira haa dhaabbannu haa tumsinu jechaa kan agaasinitti dhaammannu hana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii huumaan nama borii nu tolchinna.